Wayyo wayyo Sumayyaan maratte. Sumayyaan maratte. Eegee teetii miti kama curee keetu akkatti si cicciranii jette. Sumayyaan maratte. Sumayyaan maaltu si akkatti maraacha? Mee ijoollee keenya laala akka isin jibbinsa lafee qaqqabinsa nama keenya isin qabdu. Maaltu eegee jala si bansiise? Maaltu si qabachiise? Ana moo si himaraattu ni tafayyaan qabni jette jechuudha. Intalattiin immoo baay'ee aartee isii sammuun qabne kana bira dhaqaa ilmaan keetiif saayidoo jetteen jechuudha. Gaafa viidiyocha laaltanii hedduu takka kan ulfaatu mucaan saayidoo akka ta'u isii marmaraa seensisuu dhabu Sumayyaan shakkitee jirti jechuudha. Saayidollee irra deemte. Yaa maaliin deette mataa si dhukkubaa si dhukkubaa saayidoo si jetteen jechuudha. Isii maaltu gaafa inni dhalaa Oromoo fuudhu maaltu dhiiga isii akkatti danfisa. Warri jala deemtanii afaan itti bantan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii. Sumayyaan gana maraatti. Isa dhumaa maraatu deemti. Sayidoon inda'uun jaalala isii maal ibsa jim isii gochaa deeman jechuudha. Sumayyaan sayidoon isii araarfatuuf Sumayyaan marataa deemte. Sayidoon gaafa intalli akkas jettu gaafa an abbaa warraa kiyyaa waggal qeexa jette qaama kiyya keessa akkasitti albeedhaan na waraane. Sumayyaan immoo si waraanu qaama keessan bichaa miti akkati si waraanu miti si godhuu qaba. Si jiisuu qaba. Yaa Rabbi Allah jetti jechuudha Sumayyaan. Gaafuma ani wallahi gigizee tokko ilaala. Ilmi kun yoo argame maal rakkoo qaba? Sayidoon bakka dhibbattuu argachuu danda'a. Ka isiin hin beekneyyuu. Jette bar abbaan feetan dheegee jala qabata. Wayinii Sumayyaa. Bakka har'a jechuudha. Akka har'a maraate takka maraate hin beektu Sumayyaan. Dhugaan isin jedha. Dhugaa hanga har'a danfite. Sayidoon inda'uun isii qabbaneessuu dhiisatti akkatti isii gubaa jira jechuudha. Waan asin ajaa'ibu. Hedduu takka ani inda'uun nan gammadaa gaafa isin akka tokko gubatu. Sababni illee maaliifi isii gaafa Sayidoon dhalaa Oromoo qammasu maaliif gubatu? Haa qammasu abbaa fedhe. Isa daggaa riggi Sumayyaa. Gubadha ganaa gubatanii. Coggaaraan keessan ganaa isin xaqaxalama. Sababni isaallee maaliifi adii biroozan ganaa gubattan. Haa argatu kaa ilma haa argatu. Haa ka isaa ta'u. Wanni isii akkana gugubuu beektan intalli tun duraan Sumayyaan hiriyaa turte na fakkaata. Ani tana maraattuu bira dhaqa ani tafayyaan qabne bira dhaqa itti murteessitee jirti jechuudha. Kada balataa Sayidoon isii godha maal isii godhare anatu si danda'a jedhe. Sumayyaan gizee inni ana Dubaay Kaataari bakka barbaade si oofa gizee inni jedhuun Sumayyaan inuma maraatu iyyuu fayyaan qabdu. Ati mataan fayyaas hin qabu jettee laala akka dhugaa Rabbi. Ani kan jedhu barichoollee kenna migisee tokko taa'aa isii maaltu akkan isii gubu yoo ilmi kun ka Sayidoo ta'uu ta'e inshaallah baadiyyaa galee lafan dhaalu magaalaa jiraatani. Isiin ijoolleen Sayidoo akka maratu jiru magaarii jiraatan eeshi. Isii maaltu akkan isii guguba. Gaafuma Sayidoon dhalaa Oromoo fuudhu Sumayyaa maaltu guguba. Warra koomantiitii kaa isii jaraadha qane. Ara bazaash jedha kun immoo. Likkii darbitee jedha kun immoo tuyyu. Kun isii jaja warri isaanii isii jaja. Warri keenya maaltu si gugubaa warri ijoolleen ta'e nama maaltu si gugubaa Sayidoo dhiisii jedhanii. Bakka anchuanillee amma murteen kee maal isii bakkaate Sumayyaan dirqama Sayidoo dhiisuu qabdi. Sayidoo dhiiftee jiruu isiitiif ilmaan isii jiraatuu qabdi jechuudha. Inni wanni asitti rakkina godhate maaliin isin fakkaata? Daa'imni suni ka eenyu akka ta'e haga maatiitti hin murtoofne. Daa'imni sun ilmi sun ka eenyu akka ta'e. Bakka xirxaareen Sumayyaa kana xarxartee maal bakka ana moosii maraattuun jetteeni bar ana moosii ka fayyaan qabne. Namni hunduu ka Sumayyaa lafa kana irratti jaalataa jiru Roozaa takkitee yoo taate malee bakka Roozaa bichaatu jaalata malee Sumayyaa lafa kana irratti hordoftoonni afaan Oromoo haasan hundinuu jibbanii jira. Kanas dabalatee yoo Roozaa takkitii taate malee namni tokko Sumayyaa jaalataa hin jiru. Intalli maal jetti gizee tokko immoo daa'ima mana keessa kaa'aniitiin yamanii jira jedhanii jetti gizee tokko na fakkaate. Dasa bakka amaariif hunillee guutuun naan galu beektani. Garuu immoo Sumayyaan akka har'a gubate takkaan gubanne. Ani obboleeyyan kiyya yoo isinin jedhu amma ilmi namaa tokko niitii fuudheyyuu irraa hin argata. Ka haraamaa yoo ta'es ka halaa bar jette isiin nikaa irratti akkamitti ni kenne jedhama. Otoo nikaa qabdu nikaa irratti akkamitti ni kenne jedhama jettee mormite isiin amma mootu.
ani nikaa kana sila jara lamaantu nikaa wal godhate moo akkam akkami dubbinaaf hin galle mee warri amaariif isinii galu koomantii xaafullee koomantu ana naan galle nikaa irratti ni kenna akkamitti hidhama jette garuu isin achi keessatti intalattiidhaan jechuudha. Intalatti baay'ee itti dallantee jirti, baay'ee itti aartee jirti, sijjeesuu qabaa bakka maaliif abbaan manaa keessu ni nama gaar bakka cafcaf gizee jettu sana agartanii miira biraatiin jettu jechuudha. Sumayyaan miira biraa qaama bakka miira biraa keessa seente akkas jettee dubbatti hin barbaachisu. Maaliif yoo ilmi kasayyidoota kasayyidoota sumayyaan qilee haala ittu. Sumayyaan qilee haala ittu. Sumayyaan qilee haa seentu. Sumayyaan bakka feetiin haa baatu. Ilmi kasayyidoota ka caali yushaalaan bakka ati durba qabda ati durba lama qabda sayidoon dhiirin qaba hawwirra tokkoon argata allaqaa dhumatte ijoollee afurin qaba inni garuu ijoollee 20 dhalchuu barbaada maaliiti beeyta amma yoo guritti baadiyyaatti fuudhee magaalatti fuudhee maatti beeyta asitama ijaan argite ladhaama sumayyaa fakkeenyaaf sayidoon hedduu fuudhuu danda'a sumayyaa nama wanni isii fiidu tama ijaan argitu fakkeenyaaf hin jiraa miti har'a yoo tana sayidoon kaameraa wajjin mul'ate haay sayidoon san fuudheetti yeroo zarra dhalcheen beeyta hin beeytu Rosan sayidoo yoo ilma walitti qabatan hin beeytu. Maaliif akka Rosan jarja akkana godhatu hin beeyta hin beeytu. Bakka waa'ee miidiyaa irratti oduu amma Rosa fi sayidoon ilmaa walitti argatanii maal godhuu hedda. Silaa kan jirtu keetii biyya biraa ufii as. Anna garramaa dhugaa rabbiin isiniin jedha. Maal rakkoo qaba? Mee isin deeggartoonni yookiin sayidoo deeggartoonni sumayyaatu namni taagga ta'ee sunuyyuu mee isin eenyu akka deeggartan himaa. ቪዲዮ እሺ ከነ ደገፈነ ወዲት ደብና ደገፈዳ ቪዲዮ ስማይ አንቺ እንደዚህ አስተኝቶ ማለት ነው ጭቅጭቅ ማድረግ ነበረብሽ ቄጥሽን ብቻ ሳይሆን እንትንሽም ነበር መውጋጋት የነበረበት አጠፋ እሱ ደፋር እና ልጄ ነው ብሎ ያሳደገው ልጁን አንቺ አይመረመርም ገደል ግባ አልኩት ምናምን ብለሽ ካንቺ ብሶ አንቺ የሱ ልጅ ያልሆነ ልጅ ነው ብለሽ ግም ብለሽ ራሱ ማለት ትንሽ እንደው ማለት ትንሽ አላህን ራሱ አፈሪም ሰውን አላህን አፈሪም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከታሰርኩ አመት ሊሞላኝ ስል የወጣሁት ሳይፈረድብኝ እንዲሁ እንደ ድንገት ስወጣ ከዛ በባህር መንገድ የመጣሁት። ለምን አድርጊ ብሎ ነው የሚወጋሽ? እሱ ለምን ትወጋሽ? ባለቤት ያንን ነገር ሚዲያ ላይ ካወራች ጀምሮ እኔ እንደውም ጠረጠረና በቃ በዛ ምክንያት ሁልጊዜ ያሰቃየኛል። እንደውም መድኃኒት ጠጥቼው ራሴን ላጠፋ ነበር። እኔ ተታሻተች ነበር። እኔም ኢትዮጵያ ነበርኩ በሰዓቱ። በዛ እንኳን ብኖር እንደ በፊቱ መጥቼ አገዝሽ ነበር። በሰዓቱማ ሚስት ሁልጊዜ ዩቲዩብ ላይ እያወራች እንደናንተ አይነት ርካሽ ሴቶች በሞሉበት ነው ሰው የምትሳደቡ። ከኒካ ላይ ኒካ እየደረባችሁ ይሄዳችሁ dhageettanii waan isin jette kan hiddarrabaachuu nikaa irratti hidhataa jira jetti jechuudha nikaa irratti hidhatanii dubartiin bakka baay'ee tokko miira baanbadaa keessa galte sumayyaan hedduu takkachi jechuudha kan hiddarrabamoo maal gaan jette hiddarrabaachuu jette bakka nikaa irratti akkamitti hidhatama bakka sayidoo hedduuti aartee jirti miira biraa keessa jirti jechuudha hubattee jirti ka rabbiin baga si salphisee baga salphattee baga dhugaan kiyya baate bakka injiraa mitiire bakka gammadee jirti jechuudha. Iyyuu ka awwaarradech jettee bara. Rabbiin bakka si awwaarrade jettee. Abeet asallaa furde beet filan. Gin hedduu takka namatti ulfaata. Garuu isii waan isii akkas goggobuu bichaan beeku hedduu takka goggobattee jirti hedduu takka aartee jirti jechuudha bakka miiruu biraa keessa jirti maaliifi namni gaafa wanti akkana irratti uumamu jechuudha bakka baay'ee tokko of miira biraa keessa jira jechuudha bakka mee viidiyoo isii xiqqishoo isii dhageeffannee walitti adeemnu wayini rabbiin nu abaasu waan akkana waan hin taane rabbiin nu abaasu ውሸት ነው ብሎ ነበረ ማለት ነው። በጣም የሚያቀኝ ሰው በኮሜንት ራሱ ብዙ ሰው ውሸት ነው ብሎ ነበር። የሚያቀኝ ሰው ራሱ ሳይድ እንደዚህ አያደርግም ብሎ ነበር። ግን አንቺንም አለ ስላጋለጠሽ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። የደረሰብሽ ነገር ሁሉ በጣም ትንሹ ነው። እውነት ደስተኛ ነኝ በጣም እንዲህ ስለሆንሽ ማለት ነው። አንቺ እንደዚህ አስተኝቶ ማለት ነው ጭቅጭቅ ማድረግ ነበረብሽ። ቄጥሽን ብቻ ሳይሆን እንትንሽም ነበር መውጋጋት የነበረበት። አጠፋ እሱ ደፋር እና ልጄ ነው ብሎ
መቼም ልጅ ላይ ወስዶ ያስመረምረዋል። እኔ አሁን በጣም ያሳዘነኝ ሰው ወንዱ ሰውዬ ነው። እውነቴን ነው። ልጁ ያልሆነ ልጅ ልጄ ነው ብሎ እያሳደገ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ምናልባት ውስጡ ጥርጣሬው ገፍቶት ኦልሬዲ አሁን አወቀ። በቃ እናንተ